Nagaa caaluu nagaa waaqayyoo waaqa jiraataa lafaa fi bakka jirtan siniif haa baay'atu. Hordoftoonni abbee miidiyaa jalatti argamtan akkam jirtu nagaa keessanii. Ani obboleettiin keessan baay'eetti nagaa koodha. Inni naaf sinii nagaa kenne maqaa waaqayyoo ololhaadha. Maqaa waaqayyoo yaa eebbifamu. Guyyaa har'aa kanas immoo deebi'ee sinii dhufeen jira. Akkuma tanaan dura macaafa qulqulluu gaafii isin gaafadhe har'allee gaafii isin gaafachuufanii piliis irratti hirmaadhaa jechuudha. Warra tanaan dura irratti hirmaachaa turtan dhugaa waaqayyoo sanaa eebbifamaadha. Baay'een keessan yaaltanii deebisaallee argattaniittu baay'ee waaqayyoo isinitti haa gammadu, baay'ee isinitti gammade jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa kanas immoo gaafiin isin gaafadha. Marsaa lammaffaa irratti immoo deebiin isinii qabadhee dhufa jechuudha. Kanaaf irratti hirmaadhaa. Obbolaa kiyya ani akkuma dura isiniin jedhe ani isin caala beeketii miti kanan gaafii isin gaafachaa jiru. Anillee akkuma keessanii macaafa dubbiseen gaafii iddoon kun gaafii hin ta'a jedhee isinii baasa malee isin caala beekuma qabaadhatii miti. Kanaaf yeroo keenya waan irratti dabarsinu yaa hubannu yaa ilaallannu waan hin taane irratti yeroo keenya dabarsaa jirra. Dubbii sagalee waaqayyoo irratti immoo sagalee waaqayyoo irratti yeroo keenya dabarfanne wanti nutti irratti hin jiru nutti dabala malee jechuudha. Maaliifin wantoonni biraa hafuura keenya dadhabsiisu malee wanti hafuura keenyatti jabeessu dubbii sagalee waaqayyoo qofadha. Kanaaf iddoo itti yeroo keenya dabarsinu yaa ilaalannu sin jedha. Wanti lafarraa kun hundisaatu hin darba. Kan hin dabarre garuu dubbii sagalee waaqayyoo isa jiraataa qofadha. Kanaaf gaafii kanas nin gaafadhaanii deebisaa koomentii jalatti yaaladha. Amma dandeessan jechuudha. Dirqama hin qabdan viidiyoo hundasaa dhaggeeffachuudha. Tokko yoo deebiftanii namni tokko naaf gahaadha jechuudha. Namni tokko waan ani jedhu hubatee yoo deebinaa deebisee anaaf inni kun baay'ee gahaadha jechuudha. Ani obbolaa koo kananii isinii viidiyoo waraabee gaafii isin gaafadhu yookaan laayikii keessan koomentii keessanii fi miti jechuudha. Anaanin baay'ee na jajjabeessaa jira. Anaanin hafuuratti akkan jajjabaadhu na godhaa jira. Akka macaafa dubbifadhu na godhaa jira. Yeroo kiyyatti akka fayyadamu na godhaa jira. Waaqayyoof galanni haa ta'u inni kana nuu fide inni kana akka yaada isaa keessatti qabanne jiraannuuf kan nuu fide gooftaan galataa ulfina yaa fudhatu. Amma kallattumaan gaafii isin gaafadhaa deebii immoo isin koomentii jalatti yaala amma dandeessan dandeettii keessan madaala isin jechuun jaaladha. Eebbifamaadhaa waaqayyo sanaa eebbisu. Amma kallattumaan gara gaafii kiyyaatti isiniif jira. Gaafii tokkoffaa qofa dhugaa jettanii kan deebiftanii inni kaan immoo filannoo qaba jechuudha. Akkuma dura isiniif waraabaa ture viidiyoo tokko amma 10 isinii fide irratti hirmaadhaa hundi keessanuu piliis. Amma kallattumaan gara gaafii kiyyaatti jira. Gaafii tokkoffaan akka jedha. Sabni Israa'elii biyya Gibxii bahanii gaafa ji'a sadaffaatti isaanitti siinan lafa onaa gahanii jedha. Ani har'a gaafii bichaa isin gaafadha. Deebii immoo yeroo lamatti qabaddatanii dhufe jechuudha. Irra isin deebi'a gaafii tokkoffaa akkana jedha. Sabni Israa'elii biyya Gibxii bahanii gaafa ji'a sadaffaa isaanitti siinan lafa onaa gahanii jedha. Gaafii lammaffaan immoo isinii dubbisa. Gaafii lammaffaan immoo barreessidhaa hin barreessitu jechuudha. Macaafni faarfannaan boqonnaan 23 maal jedhaadha? Macaafni faarfannaa boqonnaan 23 maal jedhaadha? Gaafii sadaffaa tasanii darba. Gaafii sadaffaan immoo akka jedha. Museen tulluu irraa yommuu gadi bu'u waaqayyo isatti dubbate. Waaqayyo isatti dubbachuu isaatiin fuulli isaa maal ta'ee jedha. Filannoo qabaasanii kan dubbisa. Aan adii ta'edha. Baan diimaa ta'edha. Caan calaqqiseedha. Daan ni ifeedha. Gaafii arfaffaa tasanii darba. Gaafii arfaffaan immoo akkanadha. Nooyi waaqayyo duratti maal ta'ee jedha. Nooyi waaqayyo fuula duratti maal ta'edha. Filannoo qabaasanii kan dubbisa. Aan ni jaalatame, baan ni eebbifame, caan faara tola ilaalame, daan qajeelummaa argatee jedha. Amma gaafii shanaffaarra geenyeerra. Gaafii shanaffaarra geenyeerra. Gaafii ja'affaan isinii dubbisa amma. Gaafii ja'affaan akkana. Iyyasuus cuuphaa bishaanicha keessaa akkuma baheen kunoo bantiin waaqaa hundinuu isaaf baname. Achumaanis hafuurri qulqulluun akka maalitti isarra bu'ee jedha. Achumaanis hafuurri qulqulluun akka maalitti isarra bu'eedha. Filannoo qaba isiniifan dubbisa. Aan akka simbiraa, baan akka gugee, caan akka bishaanii, daan akka allaattii jedha. Gaafii torbaffaa isinii dubbisa. Gaafii torbaffaan immoo Yohaannis uffata rifeensaa galaan
irraa dhume irraa Yohaannis dhiifama rasanii deebi'a. Yohaannis uffata rifeensaa galaan irraa dhume uffate. Mudhii isaa maaliin hidhatee jedha. Filannoo qaba isiniifan dubbisaa. Aan funyoon hidhatee, baan quncee hidhatee, caan teebaan hidhateedha. Daan uffataa hidhateedha. Gaafii 7ffaa dhageenyeerra. Gaafii 7ffaan akkanidha. Haati manaa Zakkaariyaas Elizaabeet ulfooftee amma ji'a meeqatti manaa hin baaneedha. Haati manaa Zakkaariyaas Elizaabeet ulfooftee aga ji'a meeqatti manaa hin bahin jedha. Filannoo qabu kunis isiniifan dubbisaa. Aan aga ji'a 8dha. Baan aga ji'a 6dha. Caan aga ji'a 5dha. Daan aga ji'a 2 jedha. Gaafii 8ffaa isiniifan dubbisaa. Gaafii 8ffaan akkanidha. Yaaqoob biyya Gibxii keessa waggaa meeqa jiraatee jedha. Filannoo qabu isiniifan dubbisaa. Aan waggaa 17, baan waggaa 21, caan waggaa 40, daan waggaa 10. Gaafii 9ffaa isiniifan dubbisaa. Gaafii 9ffaan immoo akkanidha. Abrahaam biyya Kana'aan yommuu ba'u nama waggaa meeqa tureedha. Abrahaam biyya Kana'aan yommuu ba'u nama waggaa meeqa tureedha. Filannoo qabu isiniifan dubbisaa. Aan nama waggaa 65ti. Baan nama waggaa 50ti. Caan nama waggaa 75ti. Daan nama waggaa 40dha. Gaafii dhumaa isiniifan dubbisaa. Gaafii 10ffaa jechuudha. Gaafii 10ffaan akkanidha. Gaafii 10ffaa bineensi bakkee Waaqayyoo gooftaan uume hundumaa keessaa bofni caalatti maal ture jedha. Bofni caalatti maal turedha. Filannoo qabu isiniifan dubbisaa. Filannoon aan haxxeedha. Baan sodaataadha. Caan gowwaadha. Daan deebii hin qabu jedha. Gaafiin keenya kana fakkaata dhumateera. Biliis irratti hirmaadha. Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaadha. Viidiyoo kiyya kana immoo yoo isinitti tole please subscribe godhaa, like godhaa, isin jajjabeessadha. Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaadha. Deebii isaatiin wal agarra.